السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتفتي يا سبرا هندي كيسن بكم يرتم تنجين ربي اسم براجراتو فيديو يرو دبر ورابة تورج ولا واي منارتي نمن الدون قرتي خيسان نجافتها جو قرون فيديو لما مكنا ورابة قد يسن توري نمن قرنا مو فيديو سنقرتي خنقرتي سيراين نجافتنس جراتشو ملا قرون من تنبال إن قرتي كسنف قلوف واي منا سنولك أبدت ولا فيديو سنف أبدت تنجرا إن اسمالي يرو دبر ولا فين خيسة درجتي تكاجرا تنقرتي نما قرتي منا إنك أمني كفلتي تكا يوكاني مو كفلتي قرتي himullanneen abbaa manaas godhuu dandeessi isa jiru viidiyoo raabeen ture isuma sana jechuudha bal'inaan isiniif gartee galuuf himuuf deemaa jechuudha viidiyoon hanga dhisa yoo ilaaltan jechuudha hixaan bahee ture hixaan bahee sanii maal ture warri jartee jalqaba dooraan jalqaba jechuudha nama 10,000 isaan sana jechuudha tartiiba godhanii hixaa baasanii turan jechuudha yeroo dabre namni hixaan beef anis gartee keessan jira garuu maqaan kiyya nan baane namni hixaan beef nama 105 garuu yeroo itti aanu gartee guddisaa deemna janii hixaan gartee waggaatti yeroo afur ba'a Projektiin immoo kan dhumu waggaa 10 keessatti projektiin kun kan dhumu jechuudha. Kan gartee nuti gartee wajjin wiilii goone jechuudha. Wiiliin keenya osoo gartee hojii isaanii hin ta'in jechuudha. Amma dooraa lamaffaadhaa galmaa jira mas. Dooraa gartee lamaffaadhaa galmeessaa jiran galmee hin dhaabbanne. Nuti gartee warra jalqaba galmaa'ee kafaltiin jalqabaa jechuudha 55,000 ture. Ji'arraa immoo qarshii 2,000 darbitaa jechuudha. Darbitaa inni dawwala bannaati. Aloo. Waalaikum salaam. Nagaami. جل الحمد لله دقيقة عشان بدنا تقولتها سيفين دولا 60 حاجة بيت تعبر دي سيفر بعده هذا دقيق مشان كوفا بكرة دقيق مشان كوفا فيديو ورا بجرا هاي سجلنا خايك سير رابط هاي تولي سنف يقولون تقدر دوران جلك أباجودا كم عشان تمشين كفالاتو كفله مالك كم شنتمي تكا بلوك أكاونتي وان جمهور غلا كمني أفرمو كان غل ميراتي كم لما موجي أراد دربيتاجو يرو قرتي مالا كان قرتي دربيته أنقرتي وان كان ينفعلوتي نا ديبي سارا وتله مالك أسيف ديبساجو رجتي نجو قرتي ولدان قرتي منا بامنا سينغودا مالك أبو سينجوهن مالك قرتي ينفعلو مالك أنا ديبساته سيف ديبساجو نموت هدون قرتي كان إنجيسه نمنا كان قرتي هنتاو بيتا مالك قرتي نا ديبسارا جاني فلوني كشتو مالك كجاني ديبسانيف مالك سيف ديبسانيجو أما دورا لما فارا غلماجرا دورا لما فارا مو galmeen dura lama faadha warra gartee ammaantan galmaa jiru 60,000 qarshii 200 kafaltee galmootaa jechuudha sanbooda immoo ji'arraa 2,200 darbitaa jechuudha buusta hixaan kuni waggaatti yeroo afur baay'isanii jira fakkeenyaaf yoo gartee rabbiin gartee si godhee tokko farati hixaan keessi bee akkuma gartee warra yeroo dabre beef kanatti lama farati siif bee manni kun manni gartee hixaan gartee siif bee kuni mana hirriibaa sadii qabu jechuudha manni gartee guyyaa gartee hixaan siif bee raay manni siif ijaaramuu eegalaa jechuudha manni gartee bakka inni ijaaramu finfinnee keessa ijaaramaa jechuudha naannoo finfinneetti ijaaramaa jechuudha manni kun sirriitti hubachuu feetee yoo keessan gaafatan isiniif hin deebisa rakkoon qabu kanaaf gaafatti maaliin jechuu fedhe wanni kuni feekiidha miti projektiin akkana gartee biyyoota gartee gurguddattee Dubaay Saudi Arabia, Europa, America, Canada, Australia, company hedduu jiraachuu kan gartee ummataaf mana ijaaranii mana isaanii san gartee ji'arraa gartee irraa muran miinda isaanii irraa muranii companiin gartee akkanaa kuni Itoophiyaadhatti haarawa malee biyyootan gartee gurguddattee biyyootan gartee akka Saudi Arabia, Dubaay biyyoota gartee akka Eesiyaa, Kanaadaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa kanneen jechuudha. Koompaanii akkana gartee hedduu jira. Mana ijaaranii hawaasa itti galchanii jechuudha. Achirraa miindaa isaanii irraa gartee irraa muran hedduu jira jechuudha. Akkasuma immoo makiinaallee gartee hoottu fudhu isin jedhanii ji'a kafaltii xiqqoo sirraa muran. Koompaaniin akkana biyyoota gartee gurguddatee hedduu jira jechuudha. Parsantii gartee 99 namni gartee waan kana irratti gartee hirmaatee gartee irraa gartee fayyadamaa ta'uudhaaf gartee irratti hirmaate hawaasuma gartee biraate jechuudha. Namni keenya parsantii takkaan guutu takkaallee guutu jechuudha. Namni gartee nama gammatti geessee galmeessee nama 30 hin gahu doora lama farate jechuudha. Doora tokkoffaama osoo gartee hoota osoo waan kana jira osoo nuti faayila san cufame warra gartee doora tokkoffaadha guutame hixaan amma deemaa jira jechuudha. Ammas ji'a sadii booda hixaan marra lamaffaadhaan darbamaa jechuudha. Warri ammoo maantana galmaa'uu feetan doora lamaffaadha deemu jira osoo gartee isin jalaa hin cufamne galmaa'uudhaaf fedhii qabaatan hoota galmaa'uudha na dubbisaadha an geessee isin galmeessaa keessattuu gartee namni gartee biyya alaa jirtan maatii keessan gartee kan biyya keessa jiran yoo gartee na qunnamsiiftan maqaa isaaniitiin gartee isiniif galmaa'uun jechuudha. Yeroo gartee isin dhuftan maqaa keessanitti gartee isiniif jiru ni danda'amaa jechuudha. Dubbisaadha wanna kun gartee waan gaariidha. Warri gartee daandii gubbaarra gartee liistiroo xargu waan kana dhufeetti irratti hirmaatee galmaa jiraachuu maaliif ji'atti qarshii 2,200 jechuun fakkeenyaaf guyyaatti yoo xiqqaatte yoo gartee mana nyaataa tokko seente qarshii 2,200 baaste nu baaste guyyaatti jechuudha. Saniif ji'atti qarshii 2,200 darbuun salphaadha. 2,200 ji'atti yoo darbite waggaa 10tti meeqa dhufa beektanii 2,264 kan dhufa. Saniif waan akkana jira.
yeroo hundaa'u namni keenya duubatti harkifata duubatti hin harkifatinaadha wanna kun waan gaariidha kottaa irratti hirmaadhaadha maaliif qaama mootummaatti quba qabaa akkasuma gartee abbootii qabeenyaa gurguddoo waan kana irratti hirmaatee jira maanaajerii gartee bakka tana gartee nama keenya garuu nama keenya inni ta'e namni keenya immoo jala hin jiru irratti hirmaataa hin jiru jechuudha namni keenya irratti hirmaataa hin jiru kottaadha irraa fayyadaman sinja at least wanna kun gartee balaan biyya wajji balachuudha wanti waa hunda keessan beekaa jechuudha biyya tana keessa yeroo ammaan tana hattu seera qabeessaa jira viillaa kana guutuu kireeffate hattuudha garuu seera qabeessa humaa godhuu dandeessu waan akkasii jira garuu hattuu seera qabeessaa miti jechuudha seera dhugumaan gartee dhaabbata gartee seera qabeessa mootummaanis quba qaba Adaanech Abeebeedhaa gartee waan kanarra gartee dubbattee turte jechuudha yeroo kana dura maariifaan raasotti turte saniif gartee dhiyoon tanallee gartee yeroo isaan gartee hixaa baasan keessummoota gartee gurguddaa dhufee irratti hirmaate viidiyoon gartee arsinii gadhiisuu daawwattan wanni kun gartee waan sobaatii miti irratti hirmaadhaadha jechuuf fedheeti gaafatti anaaf ammoo du'aa godha inshallah rabbiin gartee mana kiraa manarraa na baase abbaa mana na godhu sanboota immoo kilaasii sadirraa kilaasii takka immoo inshallah gartee keessummaadhaaf gadiin dhiisa jee inshallah rabbi keetti qaalee seenan jira saniif du'aa na godhaadha inshallah rabbi gartee yeroo itti aanu abbaa manaa si haa godhu jaati du'aa na godhaadha dhiifama gartee wanni gartee isiniif yoo gartee manni siif bahe isaan gartee miileena 3,300 yookaan immoo miileena 3,500 sirraa fedhan dirjitiin kuni hanga sirraa fedhan ati yoo gartee maallaqa san hin qabaanillee baankiidhaan wal si kanan baankiin kan dhalaati jira kan dhala maleeti jiras yeroo sana jechuudha baankii kana waggaa 10 itti kafaluuf dandeessa yookaan immoo waggaa 15 itti kafaluuf dandeessa waliigaltee akkasii jira jechuudha xiqqoon kafalaa fi deemtaa jechuudha waan gaariidha irratti hirmaadhaadha balaan biyya wajji balachuudha isin jagaayis inshallah rabbiin gartee tantanaa olillee rabbiin ufaa kannu galatoomaa ulfaadha assalaamu alaykum ሰዎች ስም ዝርዝር እዚህ ጋር ይገኛል። ሶፍትዌሩን ያበለጸገልን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ለተወካዮቹ ቁጥሩ 8127 መሆኑን አሳይቷል። ቀጣይ ሂደቱን እንመለከታለን። ስለዚህ ወደ ሲስተሙ ኢምፖርት እናደርጋለን። ኢምፖርት ዘ አፕሊካንትስ የሚል ወይም ደግሞ ተጣርቶ የመጣ ዳታ ነው። እሱ ኢምፖርት እናደርጋለን። እንደምታዩት መቀየር ነው CSV ፎርማት ሰፖርት ስለሚያደርግ ነው። ስለዚህ ዲስክቶፕ ላይ ነው ሴቭ ያደረኩት አንዱ በዚህ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም ላይ 00 ነው ያየነው። ይሄንን አፕሎድ እንዲያደርግልን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ አፕሮክሲሜትሊ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ይወስዳል። ስለዚህ ይህንን ስክሪን እያያችሁ እንጠብቃለን ማለት ነው። ከ28,127 አባላት ወደ ሲስተም nama kuma sabbin da ke kuta kofi da mutar bajo ya rabu ya kai sinagos ai lahi kira mana kuma